السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان خبيمتو في هردفتو يوتيوب channel أبدو ميديا application بازاري مالا قدا غرتي كفلا جرا وبليين كيا فيديو أنلين رتي متنسا جرا كرا مالا قدا راهو جترين كرا لي غرتي فيديو متنساني فيو نمني سيدا وستوني في أكسمتي كرا لينكي نما أفيرو تينيه جرا application خانا لينكي سا description يرا غرتي سنفين كها أكسمتي channel غرتي تليجرام خيرا خلتمان غرتي مالتو سرچباري غبرا تنرتي Abduu miidiyaa tanii gartee sarchi godhuudhaan haala kanaan gartee yoonii fi gartee sarchi kan gootan taatan ni argattanii jechuudha. Chaanela kana gartee sarchi godhuudhaaf mallattoo sarchi irratti gartee haa isin agarsiisu mee mara takka haala kanaan Abduu haala nambareessu kanaan Abduu miidiyaa dhumarratti lakkoofsa yooniif kan keessan taatan kallattumaan gartee chaanela kiyyaatu isiniif ba'a waan ta'eef chaanela kiyya kanarra akkatti cuqaasuudhaan خنو غرتي أكو مثل لالتني غرتن سوران غرتي سا بازاري غرتي خنو كودي غرتي اسكاني تنا غرتي كابوان تهف حالا خنا لينك أسجلا فدتني سنتني جودا application خنا invitation code ده كابوان تهف invitation code ऐसा copy غرتن इसने अगर सिसु बर्बादा है जूड़ा हाल मखना غرتي लिंकी तना غرتي अक्का गच्चू काफ्तनी application خنا गलमा हो बिचारान दोराला غرتي शन अरकतनी है जूड़ा linkii koodii gartee bikirraa gartee Abduu miidiyaa jeete haala kanaan akkatti isiniifida kun akkuma asitti isin agarsiisu jiru kanatti kooppii gootanii asii gartee fudhattanii jechuudha koodii teessanii koodii asii fudhattanii itti guutanii gartee bikkatti itti guutan akkaataa itti galmooftan akkaataa itti reejistar godhatan viidiyoo isiniif gartee hojjedheetiin jira jechuudha. Video yoonii fi gartee laaluu kan barbaadan taatan asiin gartee iddoo tanarra gartee seenuudhaan channel kiyyaarra gartee haala kanaan gizeenii fi gartee isin agarsiisu gubbaa tanarratti gartee viidiyoon kunu haala kanaan isin maxxanseetiin jira how to earn doolaara 300 akkamitti torbaan tokko keessatti hojjechuu dandeenya waan jedhuun isin asirratti isin maxxanseetiin jira jechuudha. Application kana galmaa bichaadhaan doolaara 5 argattan namoota afeeruudhaan view gartee viidiyoo maxxansitanii viidiyoo teessan namoonni daawwachuudhaan maallaqa guddaa gartee irraa argachuu dandeenya waan ta'eef kanaafuu obboleeyyan kiyya seenaa galmaan isin jaa arraan tan ammoo akkaan isin agarsiisuu barbaadu akkaataa itti viidiyoo maxxansitanii isin agarsiisuu barbaada jechuudha. Kallattumaan application kanarra gartee ni seenna application kanarra eeganii fi haala kanaan seenne booda sarara dalgee sadeen kanarra gartee cuqaafna jechuudha. Dhiifama naa godha idoo tanarra gartee cuqaafna jechuudha. Idoo tanarra haala kanaan eega cuqaafne booda akkatti seenna eega seenne booda kallattumaan iddoo galarii tanarra gartee seenna jechuudha. Galarii tanarra gartee mallattoo suuraa sanirra eega seenne booda suuraa tokko gartee kanii fi viidiyoo takkatanii fi edit godhanne takka fudhadheetiin dhufa jechuudha. Viidiyoon sun gartee manta targama gubbaa irtoonaan gartee cuqaa fudhadhee seenaa viidiyoo sin maxxansitan daqiiqaa 10 wayii kan kanatti godha qabdi jechuudha. Kallattumaan mallattoo nekstii targama gubbaa san gartee cuqaafna mallattoo nekstii san cuqaafna jechuudha. Eega nekstii san cuqaafne booda asirratti iddoo tanarratti edit cover waan jokona akkatti haala kanaan cuqaafne akkatti taniif durarra nu mul'atu akka agarsiifna jechuudha. Eega kana agarsiifne booda galarii keessaa illee gartee fuunee itti dhufuu ni dandeenya jechuudha. Add from gallery iddoo tanarra cuqaasuudhaan jechuudha. Ammaan tanaan naaf tahee jira waan ta'eef iddoo dan jettonarraan gartee haala kanaan cuqaasa. San booda immoo gartee akka taayitilitti gartee asirratti waa barreeffannaa jechuudha. Asirratti iddoo tanarratti aad goonee gartee maantan maal goona asirratti football waan jiru gartee asirratti barreessina baay'inaan gartee maantana bareedduun gartee footballiidha waan ta'eef jalqaba kanarratti football jennee gartee barreeffannaa jechuudha. Football eega jennee barreeffannee booda asirratti ol deemuudhaan taagillee gartee asii barreeffachuu dandeenya. People gartee taagii asii fudhachuu dandeenya. Ammaan tana kallattumaan dangi godhee haa keessaa bahu. San booda immoo haashtaagii gartee fayyadamnee hedduu akka bareedu waan ta'eef iddoo haashtaagii tanarra seennaa jechuudha. Iddoo haashtaagii hedduu tanii fi riqicha qabdan jechuudha. Haala kanaan cuqaafnee baazar waan jokona namoota 15 filatuu dandeenya waan ta'eef football waan joofaa gartee haala sanii gartee filannaa jechuudha. Footballiin gartee haala kanaan gartee hedduudha waan ta'eef akkatti gartee filannee dabarraa jechuudha. Namoota kana bira gartee nuuf gaha waan ta'eef haala kanaan akkatti gartee filannee namoota 15 filatuu dandeessan nuun jaa achi booda danii gama gubbaa tana cuqaasuudhaan san booda immoo lakshinaas filachuudha gartee dandeenya. Ammaan tanaan gama gubbaa kanatti mallattoo sheerii tanarra cuqaasuudhaan irraan dabraa jechuudha. Haala kanaan gartee ammaan tanaa akkuma asitti ilaaltanii gartan kanatti maxxanfamaa jirti. Viidiyoo takkasii maxxanseetiin jira. Asinillee gartee maxxanfamuu jirti jechuudha.
Tanaafuu obboleeyyan kiyya haala kanaan gartee maxxansina waan ta'eef maxxansinee viiwiin maallaqa gartee wal sassaabachuu dandeenya. Asiin iddoo tanarra gartee cuqaasuudhaan maallaqa gartee galmaa bichaan arkannu iddoo tanarraa gartee arkanna poontis iddoo tanarraa asiin arkanna jechuudha. Kun akkuma isin ilaaltanii gartan kanatti doolaara 5 tuqaa gartee 15 as keessaa qabaa jechuudha. Ammoo iddoo sooshaal tunarratti yoo deebifne maallaqa gartee sooshaaliin gartee arkanne gama yaalaa kanatti gartee nuuf kannaa jechuudha. Tanaafuu obboleeyyan kiyya karaa kanaan gartee maallaqa arkanna. Wanni isin beekuu qabdan maallaqa walitti funaannachuudhaaf maali sirriitti gartee nama afeeruudha gartee qabna jechuudha. Nama afeeruudhaan maallaqa guddaa gartee walitti sassaabannee akkasii gartee wizdraw karaa ittiin godhatan isiniin agarsiisa waan ta'eef tanaaf hin dhiphatinaadhaan isiniin jaa. Tanaafuu obboleeyyan viidiyoo tana kunoo maxxanseetiin jira. Haala kanaan gartee namoota gartee naaf daawwate asirratti iddoo akka ija namaa tanii viidiyoo gubbaa jirtu tanaan arguudhaan danda'a waan ta'eef akkasitti gartee haala saniin irraa fayyadamuudha gartee dandeenyaan isiniin jaa. Viidiyoo tana jalqabarraan qaxumatti xumuratti waan daawwataniif hedduu galatoomaa isiniin jaa. Viidiyoo biraatti hanqa walitti deebinutti baay baay linkii anti asini kaayee fayyadamuudhaan hedduu takka gartee irraa fayyadamaa isiniin jaa. Baay baay nagayaan naa tura.